Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti seera kabachiisuuf deemsa tureen siviilonni hin miidhamne jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad ibsanii jiru. Gama kaaniin hoogganoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF dilbata kaleessaa waaree booda Aksuum keessatti jeettii waraanaa kan Itoophiyaa haleellee kuffisnee ka jedhan yoo ta'u, aangawoonni Itoophiyaa waa'ee oduu kanaa waan jedhan hin qaban, maddeen biroonis hin mirkaneessin jiru. Miseensota paarlaamaa biraa gaaffii dhiyaateef deebii kan kennan Dr. Abiy haleellaan samiirraas ta'ee kanneen biroon akka karoorfametti fiixaan ba'uu ibsan. Hoogganoonni TPLF agartuu keenya jalaa hin dhokonne ka jedhan Dr. Abiy naannoo magaalaa Agara Salaam jiruu jedhan. Hoogganoonni TPLF na dhaggeeffadhaa ka jedhan Dr. Abiy edda galgala akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 4 qabee hanga walakkeessa halkaniitti naannoo Abi Addii fi Agara Salaam yeroo seentan badii dhaqqabe ilaalleerraa jedhaniiru. Iddoo sanatti kalees waraanni raayyaa ittisaa hoogganoota TPLF irratti haleellaa hin geessisne sababiinsaas jedhan haadha warroota isaanii fi ijoollee isaanii akkasumas loltoota Itoophiyaa butan waliin waan turaniif jedhaniiru. Jiloonni gamtaa Afrikaa sadaasa 25 hanga 27 bara 2020 Finfinnee seenan pireezidaantii Moozaambiik duraanii Joaquim Chissano, pireezidaantii Afrikaa Kibbaa duraanii Kigaleema Mootlaanteef pireezidaantii Laayiberiyaa duraanii Ellen Sirleaf Johnson turan. Jiloota kan simatan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad yaada pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa fi dura taa'an gamtaa Afrikaa Raamafoosaan dhiyeessan simatanii walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessaa kan ilaaleen tarkaanfii fudhatamaa jiru irratti ibsa kennaniiru. Dr. Abiy tarkaanfii seera kabachiisuu kan yeroo dheeraa hin fudhanne bulchiinsa paartilee hedduu hirmaachise Tigraayiif argamsiisuu akkasumas gargaarsa dhala namaa barbaachisaa ta'ee fi koreen sadarkaa olaanaa kan federaalis keessa jiru ilaaluu akka qabu karaa gargaarsi itti dhaqqabus adda baasanii beeksisuu akka ta'e dubbatan. Kana malees lammiiwwan dhiyeessan simatanii deebisanii dhaabuuf qophiin akka jiru, caasaa uummataa diigaman deebisanii dhaabuu fi Itoophiyaa deemokiraatofte kan olaantummaan garee kamiyyuu hin jiraanne dhaabuu akka ta'e Dr. Abiy Ahmad ibsaniiru. Yakka ganiinsaan kan shakkaman jeneraalotaa fi qondaaltota waraanaa ka sadarkaa olaanaa manni isaanii yeroo sakatta'ametti meeshaalee waraanaa namoota dhuunfaa harka galuu hin qabne to'achuusaa Koomishinni Poolisii Federaalaa beeksisee jira. Dubbi himaan Koomishinii Poolisii Federaalaa obbo Jeelaan Abdii akka ibsanitti meeshaaleen kun nama dhuunfaan qabamuun irra hin turre jedhu. Qondaaltonni waraanaa kun kan hidhaman adda bilisummaa uummata Tigraay waliin shiruun waaltaa ajajaa kaaba biyyattii ture irratti haleellaan akka gaggeeffamu godhan jedhameetu. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi. Haleellaa torbaan sadiin dura raayyaa ittisa biyyaa Iizii kaabaa irratti raawwatame hordofuudhaan qondaaltonni waraanaa yakka biyya ganuutiin shakkaman to'annoo jala ooluun isaanii ni yaadatama. Koomishiniin Poolisii Federaalaa ibsa baaseen akka beeksisetti gareen Hewaat sadarkaa biyyaatti hokkora kaasuudhaaf karoorfatee waggoottaniif qophii taasisaa ture. Guyyaa haleellaa raayyaa ittisa biyyaa Iizii kaabaa irratti raawwateen as sakatta'insa godhamaa jiruun meeshaaleen waraanaa gosa garaagaraa lakkoofsaan baay'ee ta'an qabamaniiru. Biiroon qorannoo yakkaa Koomishinii Poolisii Federaalaa fi Ministeerri Raayyaa Ittisaa wal ta'uudhaan manneen qondaaltota biyya ganuudhaan shakkamanii mana hidhaa jiranii sakatta'uun meeshaalee waraanaa biyyaa fi uummata irratti balaaf kasaaraa guddaa geessisuu danda'u to'achuun danda'ameera jechuun dubbi himaan Koomishinii Poolisii Federaalaa obbo Jeelaan Abdii dubbataniiru. Meeshaawwan amma achii qabaman kun fakkeenyaaf amma manazirii dirree waraanaa GPS saatalaayitiidhaan kan dalagan silkoota adda addaa, boombiiwwan adda addaa, kilaashkoovii adda addaa, bireenii adda addaa fi huccuu waraanni uffateetiin hin deemu kan poolisiitiif kan humnoota nageenya adda addaa kana maratti wajjin qabame jechuudha. Meeshaa kana wajjin. Meeshaalee akkanaa kana namni of bira kaa'uu hin danda'u. Seera baheen namni dhuunfaa akka dhuunfaatti qabachuu hin danda'u. Meeshaaleen kun meeshaalee gareeti. Garuu namoonni kun waan kaayoo yeroo dheeraa qabaniif meeshaalee akka bireenii, meeshaalee akka gareen itti fayyadaman kanneen mara nama baay'ee kaffisuu danda'u tokkichisaa kan akkana akka boombii kanneen qabatanii dhoksanii kan ka'an jechuudha. Kana manni kutaa qabeenyaa dhaabbata kanaallee akka hin beekne itti kan hubanne.
Sakatta'insi kun Finfinnee dabalatee magaalota garaagaraatti akka gaggeeffames obbo Jeelaan ibsaniiru. Meeshaaleen qabaman kun gareen Hiwaat magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota biyyattii keessatti shororka ittiin gaggeessuudhaaf karoorfatee ture kan jedhan obbo Jeelaan hawaasni garee badii kanarraa ofii fi maatii isaa eeguu qaba jechuudhaan hubachiisaniiru. Uummanni bakka jirutti poolisiis ta'ee humna nageenyaa kanneen wajjin ta'uudhaan wanta naannoo isaatiitti sochii adda addaa kan argu ammas saaxiluun irra jira. Opereeshiniin amma jammarame kun haganuma dhaabate jechuu miti waan itti fufu uummanni ammas ta'ee ofii eeggachuu qabas. Shakkamtoonni to'annoo poolisii jala jiran Koomishinii Poolisii Federaalaatti Biiroon Qorannoo Yakkaa qorannoo irratti gaggeessaa akka jiru obbo Jeelaan ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra. Barattoota barana eebbifaman galmeessuun torban dhufu akka jalqabamu Ministiriin Saayinsii Barnoota Sadarkaa Olaanaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Sababaa walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti ka'een yeroo biraaf darbuun ibsamee ture. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Torban 3 dura godina Koonsoo keessatti namoota 66 caalan ajjeefamuu waliin walqabatee namoota shakkaman 137 hidhamuu gabaafamee jira. Bulchiinsa Itoophiyaa gama kibbaa keessatti itti gaafatamaa waajjira nagaaf nageenyaa obbo Alamaayyoo Baawudii akka jedhanitti gaaffii uummataa kanneen butanii jeeqamsaaf walitti bu'iinsa godina Koonsoo, Amaaroo, Daraashee, Alee fi aanaalee adda addaa burjii keessa gandeen jiran 17 keessatti torban 3 dura rakkoo nageenyaa uumuu isaanii ibsan. Kanaanis namoonni 66 ajjeefamanii 39 qaamaa hir'atan jedhameera. Manneen lakkoofsaan hedduu ta'an gubatanii qaama hawaasa naannoo kata'an namoonni 133 caalaan jireenyarraa kan buqqa'an yoo ta'u hojiin isaan kana deebisanii dhaabuu gaggeeffamaa akka jiru ibsameera jechuudhaan oduu gabaasaan keenya Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hayyuun saayinsii Nikuleeraa kan Iraan Mohsen Fakhrizadeh ajjeefamuun kan ibsame yoo ta'u tarkaanfii haaloo ba'iinsaa kan fudhatamu ta'uu pireezidaantiin Iraan dhaadatanii jiru. Ajjechaa kanaaf pireezidaantichis ta'e hoogganoonni biyyattii kabroon Israa'eliin komataa jiru. Kan Yuunaayitid Isteets keessatti kamisa darbe ayyaaneffatame guyyaa galataa wajjin walqabatee maatiin iddoo adda addaa jiran waan walitti dhufaniif jecha lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii ni dabalaa yaaddoo jedhu keessa jirti biyyattiin. Gabaasa Misheel Kuween tuujubee dubbisa. Lammiiwwan Ameerikaa hedduun ayyaana guyyaa galataa kamisa darbe kabajame maatii ofii waliin turanii torban kana hojiitti deebi'aniiru. Namoonni hedduun ayyaana waggaa kanaaf manuma ofii keessa turuu kan filatan yoo ta'u, kaan immoo imaltuu dhaquudhaan firoottan isaanii waliin dabarsan. Aangawoonni eegumsa fayyaaf hoogganoonni biyya hoogganuuf filataman tamsa'inni vaayirasii koronaa hammaachuu mala jechuun yaaddoo qaban ibsanii jiru. Ameerikaa keessaa baatii sadaasaa keessa namoonni miliyoonni 4 ol vaayirasii koronaan yoo qabaman kunis kan baateen koloolessaarra dachaa dabale. Haala amma jiruun lakkoofsi kun hedduu dabaluu malaa jechuudhaan Waaltaa dhukkuboota alerjiif daariqaa biyyoolessaaf daayirektara akka ta'an Dr. Anthony Fauci ibsaniiru. Uummata sodaachisuun barbaannu garuu dhugaansaa kana. Haalli kun kan uumamu yeroo gannaatti seenaa innaa jirruuf innaa imaltuu deemuun heddummaatutti. Kun immoo amma ta'eera. Itti fufees ni ta'aa jedhan. Haalli isaa dabalaa innaa adeeme kanatti kan uummati akkaan keessatti heddummaate konyaa Los Angeles torban kanaa jalqabee torban 3f namni mana akkan baane ugguree jira. Liigiin tapha kubbaa miilaa Ameerikaa ka biyyoolessaas keellaalee namoonni qaamaan keessatti argaman cufee jira. Talaalliin vaayirasii koronaa qophaa'eera abdii jedhuun Dr. Fauciif aangawoonni eegumsa fayyaa uummanni ulaagaa of eeggannoof kaa'ame hordofuu akka itti fufu maaskii kaayyachuu bakka jamaan itti tuucha irraa fagaachuu walirraa hiiqinsa hawaasummaa akka kabaju waamicha dabarsaniiru. Gorsitoonni Yuunaayitid Isteets kanneen waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaaf filataman talaallii jalqabaa attamiin raabsamuu akka qabu murteessuuf jecha torban kana wal ga'uuf jiru. Gara oduu ispoortii Soraa. Hayya lama oduu ispoortii gabaabduu sanitti ma addunyaa fuuftuu tasiitti harka qaba. Ispoortii tanallee guddoolleen boonsanii istaadiyoomiin duwwaa ta'ee namni baay'ee daawwachuu baatullee warri itti jiru ittuum jira. Shaampiyoona kubbaa miilaa Afrikaatti jiran. Shaampiyoonaan kun dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Afrikaa kilabootii jajjabduun waliin taphatan. Shaampiyoona kan yoo hedduu kilabii Misrii Al Ahliitti mo'a. Shaampiyoonaan bara dabreellee ni suma.
Alhaaliin tunin tapha kaleellee kilabuun biyyisii Zamalek 2-1 moote. Shaampiyoona kubbaa miilaa Afrikaa kana yoo hedduu kilaboota 16 waliin taphata warra mo'ata lamaan wal tambisanitti waliin taphatan akka shaampiyoonatti. Poolisiin Arjentiinaa mana akimii Diyaagoo Armaandoo Maradoonaa itti wallaanate. Soqaniitiin qorachuu jiran taphataan kubbaa miilaa addunyaatiif Arjentiinaa kun dhiba onneetiin dhiyootan lubbuu dhabe waan inni irratti lubbuu dhabe keessa qorqorachuu fi mana akimii inni itti wallaanam kana soquutti jiran. Maradoonaan kun namganni 60 dhukkuba onneetiin lubbuu dhabe. Dooktarii isaa Dooktar Luukuu balleessatti murre ammoo qorachuutti jiran. Maradoonaa jalqaba sadaasaarra dhiigatti mataa keessatti itti jedhanitti mata buqqisanii wallaananiin sun maleellee farsoon maraate amal sunillee sira irra fayyisuuf wallaanaan ba'an. English Premier League keessa kilabiin Arsenaal barana akka dansan jirtu. Eegi bara 1981 asitti akka bara kana yaraatti takkuma yaraattee hin beektu. Itti gaafatamaan kilabii tana Mike Arteta tanaa jedheetiin hojii dhabmoo hin dhabuu jedheetiin guddoon cinqamuu jedha. Tapha biyyuumisaatti kalee waliin kilabii Wolves waliin taphatan irratti Arsenaal 2-1 mo'amte. Taphi sunin ulumu fakkaata nama hedduutti irra wal dhodhoose wal mammadeessellee. Gunners Arsenaal jechuun English Premier League keessa 14 jirti. Tapha baran taphatte 10 keessa marroo 5 mo'amte. Maanaajerii gaaf hojii tannatti kennaniiyyuu bar tokko yookaan ofiin irra bu'a yookaan irra nagussanii jedheetiin itti seenee jedhe. Tanaafuu guddoo hin yaadda'uu jedhe. Agasitti ammoo waan harka qabu akkuma dansa jabeessee kilabii tana waan danda'a cufaan jabeessi jedhe. NFL dorgommii kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaatti 12 kee jiran. Tapha kaleetiin kilabiin Saints Bronco 31-3 moote. Bills kilabii Chargers 27-17. 49ers 23-20 moote. Packers Bears 41-25 moote. Arrammoo qoree fallaattii waliin taphata. Seahawks Eagles maqaa warri baafate. NFL dorgommii kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaati. Ameerikaa keessatti guddoo jaalate. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Biyya afaan Oromoo Naayil Saatiif meetira baandii irra caqasuu jirtan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a paarlaamaa Itoophiyaatiif ibsa kenne waan gaafatanillee deebise. Gamkaanin ammoo akka dhageenyetti lolli Tigraayitti hin dhaaban. Bulchiinsi Tigraayilleen waraanni isaanii jeetti Itoophiyaa dhaa'ee buusee jedhe tan ammoo mootummaa Itoophiyaa irraan qulqulleeffan. Oduu gargaraa arganne jira tujubeen nutti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ibsa paarlaamaaf kennan keessaa waa'ee waraansa naannoo Tigraay dubbatanii jiran. Miseensota paarlaamaa biraarra deddeebi'uun gaaffii dhiyaataafii ture tarkaanfii fudhachuun boodatti harkifanne kanaanis lubbuu qaaliin hin darbine ka jedhu ture. Muummichi ministeeraa Abiy ennaa muudama isaanii dura haala biyyattiin keessa turteef muudama isaanii booda seenaa ture ennaa ibsan haalawwan namoota hedduuf haaraa ta'e fakkaata. Kan isaan dura turan Hayilamaariyaam Dassaaliny irratti fonqolchi mootummaa garee amma juntaa jedhamee waamamuun karoorfamuu hedduun kan dhaga'e har'a fakkaata. Ofii isaanis haala mana hidhaa fakkaatu ture keessa jiraachaa akka turan dubbatan. Biyyattiin raayyaa ittisa biyyaa caasaa tikaa nagaa jalqabee garee tokko qofaan dhuunfatamee waan tureef kanas jijjiiruuf jijjiiramichas itti fufsiisuuf rakkoolee mudatan tarreessaniiru. Waggoota 2 walakkaa keessatti ajjeechaa godaansaaf qe'ee ofiirraa buqqa'uun uumame gareen kun karoorsee kan ijaareef geggeessee jechuun dubbataniiru. Haala tureef waraansa sanatti attamiin dirqiidhaan akka itti seenamellee dubbatanii jiran. በነገራችን ላይ መከላከያ ትጥቁም ስንቁም ሜካናይዝዱም ለአመታት እዛ እንዲከማች የተደረገበት ምክንያት ይሄ ለውጥ ባይመጣም utuu dubbannu raayyaan ittisa biyyaa galaansaas hidhannoonsaas mekaanaayizdiinsaas waggootaaf gamasitti akka kuusamu kan ta'eef jijjiiramni kun dhufuu baatuyyuu dandeettiin biyyattii achi qofa akka jiraatu yaadamee kan hojjetamedha. Kun shakkiis iccitis hin qabu. Taankiin Itoophiyaa achi jira. Marfiin Itoophiyaa achi jira. Meeshaan hunduu achi jira. Inni kanaafuu kuusaan bobaa gurguddaan kan biyyattiillee achi jira. Kanaaf waraanichi sochii yookaan mobiliitika jedhamu tokko akka hin qabaannetti jechuudha. Sana mara akka bakka hin buufne maallaqni hin jiru. Humna addaa humna qilleensaaf rookeetiidhaan hojii bal'aan hojjetamee jira. Sana caalaa garuu yeroo nu barbaachisa ture. Kan isin boodatti haftan jettaniif. Waraansi kun ennaa jalqabe tarkaanfii duraa fudhanne jedhan ennaa ibsan. የመጀመሪያው ስራ ወደ ጎንደርና ጎጃም እንዳይስፋፉ ማድረግ ጥቃትን መከላከል ወደ ኤርትራ እንዲያፈገፍግ ያዘዝነው ኃይል አለ ግን መገናኛ የለም hojiin inni duraa gara Gondariif Goojjamitti akka hin babal'anne gochuudhaan aleellaa ittisuu waraanni gara Eertiraatti akka achi butatu goonee turre garuu quunnamtiin hin turre bilbilli hin jiru kan nuti goone bilbila loltootaa aga tokko qofaa bifa adda ta'een banuu yaaluudhaan
akka baqatan taasisuu fi namoonni lukaan karaa Eertiraa ba'anii akka dhiyeessan ergaa dabarsuu ture. Sababiin isaas ajajan fudhanne waan jedhaniif guutummaatti hin ajajamne. Kan manni maree akka beeku barbaadu Jeneraal Dirribaan ajajaa waraanaa gama kaabaa ta'eetu tajaajilaa jiru. Waraansi sun utuu hin jalqabiin torban 2 dura isaan waliin walga'ii ta'anii laaqana eega nyaatanii booda of wallaale. Namoonni waliin turan summi nyaachisanii jedhan. Nuti garuu oguma wallaansaatiin addaa ba'u jennee ukkaamsine. Jeneraal Dirribaan agayoonaa ka'ee hojii hojjechuu hin danda'u. Nuti saaganni fayyutti nama kabiraa ramanne. Ramaddii sanas hin fudhannu jedhan. Ittaanaa isaanii Jeneraal Adamnees ni ukkaamsan. Waraanni akka wal hin argine godhan. Waraansi sun jalqabee guyyaa roobii naannoo Amaaraa irratti haleellaa oofuu waan jalqabameef hojii ittisaa jalqabnee jedhan muummichi ministeera Abiy. Guyyoota 2 boodas of ijaarree daangaa cufuu yaalleerra. Haleellaa rookeettii gama laaleen jedhan muummichi ministeera Abiy rookeettiin Itoophiyaa guutummaadhaan naannoo sana keessa jira. Meeshaaleen kan akka misaayilaa Maqalee keessa jiru yoo rukutame lammiiwwan keenyatti dhuma jechuudha.